እና እንኳን ደስ ያለሽ አንቺ። የትኛውን መረጥሽ? ደስታ አለች እስካሁን እሷ በቃ ደስ አላሰበችም። ወዴት አልነገርኳት። ለዛ በቃ ደንገጣለች። የምታወራው ጠፍቶበት። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ለእናንተም አልነገርኳችሁም እስካሁን ድረስ ያልነገርኳችሁ እሷንም ቤቱንም ሰርፕራይዝ አንድ ላይ ልበል ብዬ ነው። ሀዊ ትባላለች። እንግዲህ ተዋውቋት። አዲሷ ባለቤቴም ወይም ሚስቴ የምትሆን እሷ ነች። የልጆቼ እናት። እንደነገርኳችሁ በዚህ አይነት ታሪክ የተገናኘ ነው። እንደውም ልክ እንደ ወይ ቤትና መኪና እንደሚገዛዛ ሰው ውልና ማስረጃ ሄደን ሁላ እንፈራረም ነው ያለችኝ። ከአንተ ምንም ነገር ነው አልፈልግ ስትለኝ በቃ በደስ ነው ያለችኝ። እውነትም ለኔ እንዳሰበች በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ የሚል ሰው የለም። እንፈራረም በ10 ጣት ይፈርማለሁ ምናምን ነገር ስላለችኝ ለሰርፕራይዝ ላደርጋ ብዬ ነው። እንኳን ደስ ያለሽ አንቺም። ከዚህ በላይ ሰርፕራይዝ ዋሜቀን ሰርፕራይዝ ነው ታሲሴ እንተለ ሰርፕራይዝ ማና ሰርፕራይዝ ማሻአላ yoo akkanatti nama gammachiisanii yoo akkanatti nama gammachiisan jechuudha rabbillee namatti gammada argitanii yoo akkanatti nama gammachiisan rabbillee namatti gammada jechuudha mucaan gammachuu guddina waan of gootu dhabde waan dubbattu waan istu wallaalte jechuudha geen jechuudha saayidoo majamara ittimteetta waan hundasa waan jiru hundumaa ittimteerta akan talaarabtitti sanatti jechuudha kasi barbaachisu maanne waan jiru hiree jali gubbaaf jala waan jiru hundumaa himuu si barbaachisa yaabboleessa himuu si barbaachisa amma kayin argitan tu maal jettin anjira boru ganama sumayyaa no jira sana buran naqin boru ganama jechuudha boru ganama sumayyaan yoo achi hin naqin maal jettin anjira lammaffaa intalitti kana sumayyaan barbaadde jechuudha bakka ishiin jirtutti yoo ishii hin haasofsiisin maal jettin anjira sumayyaa wanni ishii rakkise maalin yoo jettani wanni ishii rakkise maalin yoo jettani intala arabtitti sanayyuu akka Sayidoon as dhufu akkan isiin taasisteef maalidhaafi waan achi deemuun ishiidhaaf hin mijatiniif jechuudha waan achi deemuun ishiidhaaf hin mijatiniif akka Sayidoon intalittii dhiisee dhufu taasiste amma immoo intalli ishiin kun asii waan taateef bakka kamillee yoo jiraatte yoo sumayyaan barbaaddee bakka isiin jirtutti itti hin naqin maal jettee naan jedha jechuudha intalattiin gammachuu guddina quba 10 nasiifarra manaan jettee edhe Sayidoon quba 10 nasiifarra manaan jettee እና ደስ ይላል jechuudha namatti tola ምክንያቱም Sayidoon ማን በለስኒ እውነት ለመናገር ማለት ነው እሱ ምንም አላጠፋም ጌታ ለምን እስቲ ቁጭ ብላችሁ አስቡት እስቲ ኢትታአት ይላላ ጀቹላ ሜቀቱዩ ዋሜቀ ነመረት ካራዋታ ጅራ ከነራ ደሚሲን በርባዱ ኢልሞ ኢሳኒ ገተኒ ጀቹላ ኢልማን ኢሳኒ irratti gatanii narraa deemisin barbaadu kan jedhanii meeqatu jira kunimmoo ilmootiyyaan barbaada si illee si barbaada kootu nafaana jiraadhu ilmooteenya waliin jiraachifannaa jechaanitti ture jechuudha ግን isitti xabataati jira jechuudha ምን እንደሆነች ራሷ እኔ ምንም አልገባኝም ጌታ ኦማናፍ እንገል jechuudha ማል አከሽን ታቴ በቃ ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳላት ምንም አልገባኝም ለምን ይሄ ሰውዬ ምንም ያጠፋት ነገር የለም ማለት ነው ምንም አላጠፋት ዋን isitti በለይሰ ታካለኝ እና አማሪፍ ከኛ ረየሮ ተቆተኮ እንትን ዳንዴማ ዳንዴማ ጀቹላ እና ዋን isitti በለይሰን ቀቡ ማሊፊናማ isiኒ አከሚቲ ወርሻ መረነ አከሚት አከነ ጀተኔ አከሰት አከነ ጀተኔ ካካ Sayido ሲኒ ፋከኑ ካካከስ ተአማሎ ማሎ ጀቻቲ ቱርቴቹ ዋን ኑ ፋከኑ ወይ ገነገሩ ኑቲ ወርቃም ነው ማልጎና ለማኔሩ ነው ጀቹ ወራ hinqabneefimmo kana kasa hakenuf dhiirri akka isa hinjiru dhuguma dubbachuudha foota jechuudha dhiirri akka isa hinjiru dhugaas hinjira unatee no mulin hinjiru kana kasa maalifin seegera taagazeera jechuudha waa baay'ee iddoo kanatti kootu sinjedhe si dhufeeti jira ilmooteenya waliin guddifannaa kootu waan hundumarraayu hafiiti jedheeti jira raasish nash jechuudha kan of balleessaa jiru si mataa keeti እንግዲህ namni kun immoo dhaabatee nafu qomoo ayqaru maali jireenya isa barbaachisa waan ta'eef jechuudha jiruun dhaabattee nama neegdu yoo namni fiigee qabate malee dhaabattee sin eegdu jechuudha so kanaaf iyyuu mucattiin garuu qaqqaaneeffattuudha
gara social media kanatti illee dhuftee beekti natti fakkaattu gaafa ni ilaalu. Qaqqaaneffattu wayitee jechuudha mucattiin dubbataallee jirtu hanga achi jirtutti osoo sagalee takka hin baafatiin umarratti qofa yeroo inni bakka baay'ee tokko si jaaladha si galateeffadha mana jedhuun ishiin illee galateeffatte malee waan tokko osoo hin dubbatin jechuudha kan achi ta'e akkuma teessetti achuma deemte akkuma immoo beekamu waa'ee manaat irratti jechuudha baay'ee gatii isaa gadaanaadhaan jechuudha kan isaan diskaawuntii godhaniitii jiranii. Dhibbarraa kan kaffalee hanga miliyoona 3tti diskaawuntii qaba jedhanii manichi maashaallah baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Sababni isaa namni abbaa ciisicha 3 intiniidhaaf eessaa jedhan sarbeetidha. Sarbeetitti natti fakkaata. Abbaa ciisicha 3 achi miliyoona 9 fi waan akkasii tuqaa wayiitiin kan guutumaan guututti hin kaffalama jedheef miliyoona 3 irraa diskaawuntii godhamee fi miliyoona 5 jechuudha. Bexaam ariif no. Geetaan baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Akkasuma iddoo kilaasiin biraallee bakka biraatitti illee hin jira. Qirba no dammoo wadanee qirba no. Yeroo ishii waamtu bakka kootti wayinee birrii dhabuu hin jedhe. Wayinee birri maxaat alkuto ምን ደረጋል ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ባየ namatti tola jechuudha diskaawuntiin isiin gootee fi ammas immoo deebistee raawwattee namoonni gara saayidootiin dhaqanii bitatan diskaawuntii qabani ammallee jechuudha isa sana malee diskaawuntii ammallee diskaawuntiin godhaaf jettee tiirti jechuudha maashaallah baay'ee namatti tola jechuudha wantoota kana irratti gaafa waan akkasii nuuf dhiyeeffamu dhaggeeffachuun barbaachisaadha even namoonni biyya alaarra jirtan namoonni mana bitachuu barbaadan diskaawuntii kanatti yoo fayyadamanii baay'ee nama gargaara jechuudha akkasuma immoo namoonni maallaqa qabu mana bitachuu warri barbaadu oggaa 3ttidha kan isaan xumuranii oggaa 3 jedhani malee oggaa 3 gaditti oggaa 2 fi waan akkasiitti xumurree kennuu dandeenya garuu yeroodhaaf jennee oggaa 3 jenna jechuudha nittiin Marre maashaallah Saidoon immoo intalittiidhaaf mana bitee jira. Sababni inni mana biteef maaliif yoo jettanii intalli ana wanni fedheyyuu natta hafu etteedhaan wanti fedhe natta hafu ani mana qabdaa horii qabdaa lafa qabdaa andaanqoo qabdaa siinin jedhu. Ani anuma famtumti bakka wal fudhannee quba kudhanii siifarramee sifaana galanaan jettee sababa kanaaf jecha kana naan jechuun ishii bichaan baay'ee na gammachiise gammachuu kanarraan kan ka'e mana kana isiidhaa bituudhaaf dhufeedhe ni gammade hedduu takka jechuudha baay'ee gammadeeti kan inni haasaatii jiru intalittiinis baay'ee tokkotti gammadeeti jirti እንግዲህ ስትረሳ ዱዱባ ሳማልታ ከጅሩ አከመከሚሳ ጋር ሄራቁ በሂን ቀምኖ ገሩ ገመቹ አከወሊን ቀበር አርጋቲ ጅራ ገመቹን ኢሳኒቱን ጋፊጠን ኢሳኒ ሀባቱ nama tokko har'a dhufe jennee raawwatne ululululu jennee harka cabacabne yookaan borumo jenna deebine jechuudha sababa kana ta'eefu anga dhuma isaanii rabbi nu hargisiisu sumayyaanis immoo maal akka gootu maal akka jettu ganaadha waan ta'eef ishiin har'a yoo tokko jette boru tokko jetti har'a tokko jette boru tokko jetti waan ta'eef waa'ee si kana irraa dhumu hin dandeenye egaa kana dheengadda maal akka ishiin jette dhageessan jirte elee saalaa gaba atta gabam jechaani turte jechuudha osoo nan hin neerumin fuudhu barbaadinatti fakkaata ishiin osoo nan hin neerumin immoo osoo nan hin fuudhin hin fuutu jechaanitii turte jechuudha sababa kana ta'eefu maal akka ishiin jettu hin beekne achumaan baddeetii jirti waan ta'eef yaanni ishiin qabdu maal akka ta'ellee wanti nuti irraa beeknu tokko illee hin jiru Saidoo immoo rabbii siyaamil keessu jennaanii waan biraa waan jennu tokko hin qabnu jechuudha egaa haadha manaa kooti jaati manaa koo jalqabaas achi qabdi kan lammaffaa achi qabdi sadaffaadhaaf bitaafii jira jechuudha akkoo yaada haadha manaa sadaffaa fuudhaa jira jechuudha Saidooni egaa kan ayyuullee isatu kaffalaa jira natti fakkaata akka jedhamutti kaffalamaati jira jechaatii jira so egaa kan ayyuu sanallee isa kaffalaa jira ta'e ayyuutu kaffalaa jira ta'e naaf hin galle garuu akka jedhetti haati manaa koo jalqabaatis isa barasaan way gazaachuu laraasayya kaffalachuu no jechaatii ture kan lammaffaatiif isumatu kaffalaa jira jechuudha mana ayyuu dhaabitee ofiisaatii kaffalaa fi jira natti fakkaata akka yaada kan kootitti akka jecha isaati irratti gaafa ilaalu jechuudha amma immoo deebisee ishee kanaafis biteeftii jira jechuudha maashaallah baay'ee tokko namatti tola rabbii